Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo saatanaaf qabnu isinitti himaa oduu waliin Annaayimaa Umari. Oduu teenya jalqabaatiin dargaggoo Muhammad Deeksisoo ganama har'aa mirga wabiitiin buufata poolisii magaalaa Jimmaa aanaa lammaffaa irraa erga gadi lakkifameen booda ammas poolisiin Oromiyaa akkuma inni baafameen balbala mana hidhaa irraa butuun yeroo ammaa eessa akka geeffame hin beeknu jechuun maatiin OMN itti himanii jiru. Dargaggoo kanaafi waahillan isaa lama asiin duras manni murtii mirga wabii si'a lama eegee fi akka bahan ajaja dabarsuus osoo hojiirra hin oolin hafee jira. Isaan sadeen keessaa Dr. Wandimmoo Laggasaa gadi lakkifamanis Muhammad Deeksisoo fi Mulugeetaa Shitee manuma hidhaatti argamu. Yaa'iin Majlisaa Musliimaa Federaalaa yaa'ii isaa kan waliigalaa hoteela Ilillitti adeemsisuuf jalqabee rakkoo fi doorsifni qaama nageenyaatiin isa mudatus dandamachuun murteelee garaagaraa dabarsuun yaa'icha xumuree jiraachuu hirmaattonni yaa'ichaa OMN'tti himani. Yaa'iin kun kan yaamame fedhaa fi gaafii miseensonni naannoo gaafatanii turan irraa dhaabbachuun qaamni majlisa keessatti aangoo olaanaa qabu sagalee caalmaa harka lamarra sadaffaa murteessuun waamuu isaa Ustaaz Injiinar Gaalii Abbaaboor OMN'tti himanii jiru. Yaa'ichi hoteela Ililliitti adeemsifamuu jalqabamee seera qabeessa miti jedhamuun qaama mootummaatiin akka dhaabsifamu taasifamus yaa'ichi galmee ittiin bulmaataa galmee walta'iinsaa fi tokkummaa ulamaawotaa yoo raggaasisu barreessaa majlisaa Qaasim Taahuddiin bakka kaasuun Haaji Nuuraddiin bakka buusee jira jechuun OMN'tti himani. Oromoonni Walloo kanneen weerara liyyuu haylii naannoo Amaaraatiin manaa fi qabeenya isaanii jalaa barbadaa'uun qe'ee irraa buqqaan gargaarsa dhabuun rakkachaa jirraa ja'ani. Kanneen lola kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaan keessa namni bilbilaan dubbifne tokko akka ibsetti namoonni kuma hedduu ta'an aanaalee akka Harxummaa Fursii, Sanbatee, Daawwee Harawaa, Haxaayyee, Kamisee fi kanneen biroo irraa buqqaanii turan gargaarsa dhabuun beelaan miidhamaa jiranii jedhee jira. Mootummaan naannoo dhalattoota saba Amaaraa deebisee qubsiisuu fi olola jibbansaa Oromoota Walloo irratti hafarsuun alatti gargaarsi isaan nuuf taasisan hin jiru kan jaan namni kun hanga ammaatti deeggarsa xiqqoo lammiileen Oromoo biyyoota garaagaraa irraa nuuf taasisaa jiraniin alatti homaatoo hin agarree jechuun buqqaatonni kunneen komii qaban ibsatanii jiru. Gama biraatiin akka jiraataan Walloo hunja'utti liyyuu hayliin Amaaraa ammallee weerara banuuf heddumminaan aanaa Daawwee Harawaa qubsiifamaa jiraachuu himee jira. Haala qabatama amma biyyattii keessatti deemaa jiruun walqabatee mootummaan uummata Oromoo maqaa bu'uuraalee misoomaa isiniif goona jedhuun burjaajessuuf yaalaa jira jedhani qeerroon godina Baaleerraa OMN dubbise. Keessattuu dhimma filannootiin walqabatee duulana filadhaa gaggeessuuf aanotaa fi gandoota godina Baalee hedduu keessatti kaadiroonni bilxiginnaa hawaasa keessa bobba'uun akka dirqamaan uummanni paartii aangoorra jiruuf sagalee kennu taasisuuf yaalaa jiru. Kun ammoo gonkuma akka hin milkooyne qeerroowwan Oromoo iddoo jiru hunda hawaasaaf hubannoo akka kennan dhaamani. Duulina filadhaa aanaa Sinaanaa keessatti dabbaloota bilxiginnaatiin taasifamaa ture sochii qeerroo aanichaatiin osoo hin milkaa'in boodatti harkifachuu danda'ee jira jedhani qeerroon Baalee kunneen. Kun ammoo fakkeenya tahuu qabaa jedhani. Akka heerri Itiyoophiyaan amma ittiin bultu jedhutti filannoo irratti hirmaachuunis dhiisuunis mirga lammiilee tahuu akeeka. Kanaafuu uummanni Oromoo filannoo paartiilee Oromoo dorgommii keessaa dhiibee baasee warra biraa qofa hirmaachisu kana guutumattuu lagachuuf mirga isaanii fayyadamuu qabu jechuun gorsu ogeeyyiin seeraa. Magaalaa Adaamaatti rakkoon hanqinni boba'aa hamaan mudatee sochii geejjibaa gufachiisaa akka jiru imaltootaa fi jiraattonni magaalaa Adaamaa tokko tokko komachaa jirani. Akka konkolaachiftoonni magaalaa Adaamaa jechaa jiranitti hanqinni boba'aa magaalicha kan mudate qaala'insa gabaa dhiyeenya kana biyyattii qunname hordofuun akka ta'e ibsame.
gatiin boba'aa kutaalee magaalattii hunda keessatti kan dabale ta'uu himuun erga qaamni biyya gaggeessaa jiru qaala'insa gabaa guutummaa biyyattii mudate sirreessuuf yaalii godhees magaalaa Adaamaatti ammoo abbootiin qabeenyaa magaalattii boba'aa dhoksuudhaan raabsaan boba'aa magaalattiin qabdu hundi boba'aa hin qabu jechaa akka jiran himame. Baqattoonni Tigraay lama daangaa Itoophiyaa fi Suudaan bakka Hamadaayii jedhamu yaamamutti loltoota Eritiraatiin ajjeefamuu isaanii Suudaan Tirbuun gabaasee jira. Akka gabaasaa kanatti dhalattoonni Tigraay kunneen lola mootummaa federaalaan naannoo Tigraayitti baname baqachuun Suudaan kaambii baqattootaa keessa turuun tibbana deebi'anii gara Tigraayitti galuuf osoo imalaa jiranii iddoo diimaa jedhamuun yaamamutti dhukaasa loltoonni Eritiraa irratti bananiin namoonni lama ajjeefamani. Namoonni lama kan biroo ammoo madaa'anii jiraachuu kanneen dhukaasa kana jalaa miliqanii lubbuun hafanirraa daangaa Itoophiyaa fi Suudaan bakka Hamadaayii jedhamu yaamamutti loltoota Eritiraatiin ajjeefamuu isaanii Suudaan Tirbuun gabaasee jira. Akka gabaasaa kanatti dhalattoonni Tigraay kunneen lola mootummaa federaalaan naannoo Tigraayitti baname baqachuun Suudaan kaambii baqattootaa keessa turuun tibbana deebi'anii gara Tigraayitti galuuf osoo imalaa jiranii iddoo diimaa jedhamuun yaamamutti dhukaasa loltoonni Eritiraa irratti bananiin namoonni lama ajjeefamani. Namoonni lama kan biroo ammoo madaa'anii jiraachuu kanneen dhukaasa kana jalaa miliqanii lubbuun hafanirraa kibxata kaleessaa odeeffannee jira jechuun Suudaan Tirbuun gabaasee jira. Namoonni ajjeefaman lamaan mataa isaanii irra rasaasaan rukutamuu eeruun sirni awwaalcha isaaniitis achuma Suudaan keessatti kan raawwatame yoo ta'u kanneen madaa'an ammoo gargaarsa yaalaa isaaniif taasifamaa jiraachuun ibsamee jira. Baqattoonni biroo kanneen kaampii baqattootaa bahanii Tigraay galuuf imalaa turan 76 haleellaa loltoota Eritiraa kana irraa baraaramuun isaanii ibsamee jira. Oduu teenya xumuraatiin uummanni Oromoo lammiiwwan isaa godina addaa Oromoota Wallootti sababa eenyummaa isaanii qofaaf miidhamaa jiraniif dafee karaa hundaan dirmachuu qabaa jaame. Lammiiwwan Oromoo kun balaa lubbuuf saaxilamuu bira dabree qe'een isaanii jalaa mancaafamee fi qabeenyi isaanii jalaa saamame akkasumas sababa Oromummaa isaanii qofaaf lubbuu qaalii gabbaraa jiranii fi duula hamaa irratti banameen madaawanii mana yaalaatti argamaniif tumsa walirraa hin cinne gochuufiin akka barbaachisu kanneen OMN'f yaada laatan dhaamanii jiru. Oromoonni Walloo waggoota hedduudhaaf sababa Oromoo ta'an qofaaf kutaalee Oromiyaa hundarraa addatti roorroo gabrummaa akkaan hadhaa'uu fi eenyummaa isaanii balleessuu irratti fuulleffatee keessummeessaa turu jiraattonni godina Harargee lixaa aanaalee garaagaraa keessa jiraatan yaadachiisanii jiru. Dhiheenya kanatti ammoo weerarri humna addaa poolisii naannoo Amaaraatiin irratti baname imaammata bilxiginnaan uummata Oromoo waggoota kumaaf akka hin kaanetti cabsuuf karoorfattee itti deemaa jirtuudhaas jaanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ija warraaf qabannee kana fakkaata. Isinitti himuun isinii waliin tan turte Anna'imaa Umarii gama ogummaa kaameraatiin Bayaan Abdu Jaliil akkasuma gama gulaallee suur-sagaatiin Abdi Jamaan waliin ture. Angama khiyaan nagaatti isin jecha qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii. Kibxata kaleessaa odeeffannee jira jechuun Suudaan Tirbuun gabaasee jira. Namoonni ajjeefaman lamaan mataa isaanii irra rasaasaan rukutamuu eeruun sirni awwaalcha isaaniitis achuma Suudaan keessatti kan raawwatame yoo ta'u kanneen madaa'an ammoo gargaarsa yaalaa isaaniif taasifamaa jiraachuun ibsamee jira. Baqattoonni biroo kanneen kaampii baqattootaa bahanii Tigraay galuuf imalaa turan 76 haleellaa loltoota Eritiraa kana irraa baraaramuun isaanii ibsamee jira. Oduu teenya xumuraatiin uummanni Oromoo lammiiwwan isaa godina addaa Oromoota Wallootti sababa eenyummaa isaanii qofaaf miidhamaa jiraniif dafee karaa hundaan dirmachuu qabaa jaame. Lammiiwwan Oromoo kun balaa lubbuuf saaxilamuu bira dabree qe'een isaanii jalaa mancaafamee fi qabeenyi isaanii jalaa saamame akkasumas sababa Oromummaa isaanii qofaaf lubbuu qaalii gabbaraa jiranii fi duula hamaa irratti banameen madaawanii mana yaalaatti argamaniif tumsa walirraa hin cinne gochuufiin akka barbaachisu kanneen OMN'f yaada laatan dhaamanii jiru.
Oromoonni Walloo waggoota hedduudhaaf sababa Oromoo ta'an qofaaf kutaalee Oromiyaa hundarraa addatti roorroo gabrummaa akkaan hadhaa'uu fi eenyummaa isaanii balleessuu irratti fuulleffatee keessummeessaa turuu jiraattonni godina Harargee lixaa aanaalee garaagaraa keessa jiraatan yaadachiisanii jiru. Dhiheenya kanatti ammoo weerarri humna addaa poolisii naannoo Amaaraatiin irratti baname imaammata bilxiginnaan uummata Oromoo waggoota kumaaf akka hin kaanetti cabsuuf karoorfattee itti deemaa jirtuudhaas jaanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoorraaf qabanne kana fakkaata. Isinitti himuun isinii waliin tan turte Anna'imaa Umarii gama ogummaa kaameraatiin Bayaan Abdu Jaliil akkasuma gama gulaallee suur-sagaatiin Abdii Jamaan waliin ture. Gama khiyyaan nagaatti isin jecha qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.